irratti caasaa gadi siqsanii uummanni tajaajila isarraa barbaadu akka argachuu danda'uuf haala mijeessuudha jechuudha. Caasaan haaraa kun bifa haaraan mootummaa cimaa ta'ee Doffacha Offola Dhilteedhinna Obba Dhilteedhinna Ijaarraafa Dhilteedhinna Obbaya Dhilteedhinna Ijaarraafa ijaarrama ijarta gaaraa ta'a korma jaaraa ta'a ari'aa qaba irra aana teessan irra haa'aat faatee waan ni dhagahi. Ta'ee gurmaa'insa cimaa ta'ee hojii sadarkaa gandaatitti jiru kan akka baadhachuu danda'u qabeenya naannoo isaa sirriitti hubatee beekee karoorsee misooma barbaadamu ummataaf fiduu akka danda'amu ummannis sadarkaa barbaadamutti hirmaannaa akka taasisu hojii misoomaa keessatti gahee olaanaa akka taphatuu fi ultimately badhaadhinni maatii jennu san mirkaneessuun akka danda'amuu fi gurmaa'insi kun kan barbaadu dhimmi misoomaa dhimmi nageenya waaraa mirkaneessuudha. Dhimmi dimokiraasii sadarkaa hundatti lafa qabsiisuudha hin dhugooma jedhameeti kan yaadamu keessattuu tajaajila wajjin wal qabatee jiru tajaajila barbaachaaf uummanni sa'aatii dheeraa kiiloomeetirii dheeraa kan fixu san kenna tajaajilaa kana gadi dhiyeessuun rakkoo bulchiinsa gaarii wajjin wantoota wal qabataniif furmaata waaraa fiduu hin danda'ama jedhamee kan yaadamu waan ta'eef gurmaa'insi kun kan barbaachiseef. Kanaaf gurmaa'insa uummataa kana sadarkaa gandaa kan jiru cimsuun gaafii uummataa yeroo dheeraa ture jechuudha. Uummanni yeroo dheeraa tajaajilli si'ataan naaf hin kennamne tajaajila argachuudhaaf sa'aatii dheeraa deemaa kiiloomeetira dheeraa deemaa baasiidhaaf saaxilamee jira. Kun furmaata naaf kennamu jedhee mootummaa isaa gaafachaa ture jira jechuudha. Mootummaan paartii badhaadhinaa immoo uummata isaatiif kan waadaa gale keessaa tokko kana jechuudha. Gurmaa'insa sadarkaa gandaatti ijaaramu kun seenaa uummata Oromoo keessatti mootummaa cimaa sadarkaa gandaatti ijaaruudhaan seenaa haaraadha jechuudha. Ijaarumsi isaa akka godina keenyaattis hooggansa sadarkaa aanaarra jiru wajjin hooggansa sadarkaa godinarra jiru wajjin uummata wajjin caasaa voluntarily yookiin immoo fedhii isaatiin kenna tajaajila lammummaatiin yookiin immoo tola ooltummaadhaan tajaajilaa ture wajjin mariiwwan babal'aan taasifamanii jiru jechuudha. Mariiwwan kana keessatti gammachuun hooggansa tola ooltummaadhaan tajaajilaa tureettis baay'ee olaanaa ture jechuudha. Nu dur tola ooltummaadhaan uummata keenya tajaajillee jirra. Amma immoo mootummaa cimaan paartii cimaan sadarkaa gandaatitti ijaaramuun isaa nuufis bu'aa nuu buusa. Nus gara hojii keenyaa deebinee hojii misoomaa keenya hojjechuudhaaf faayidaa guddaa nuu qaba jedhameeti wal amantarra gahamee jira jechuudha. Hooggansi sadarkaa aanaarra jirus gurmaa'insi cimaan sadarkaa gandaatitti yoo ijaarame uummanni keenya tajaajilamaa ta'a. Keessattuu keenya tajaajilaa amma rakkoo keessa jira jenneetiin yeroo adda addaa qoratamee dhiyaatu kanaaf furmaata waaraa fiduu hin danda'a. Nageenya amansiisaan sadarkaa gandaatitti dhufuu hin danda'a. Misoomni ariifachiisaan hirmaannaa uummataa of keessaa qabu sadarkaa gandaatitti dhufuu hin danda'a jedhee itti amanee barbaachisummaa isaati irratti walii galee gammachuudhaan akka barbaadanitti carraa kana yoo nuu kennitan ramadamnee gadi buunee hojjannaa kan jedhu waadaa galaa ture. Bifuma saniin mariin kun egaa gaggeeffame booda gurmaa'insa sadarkaa aanaadha torbee darbe keessa xumurree jirra jechuudha. Gurmaa'insa sadarkaa aanaa ramaddii bifa haaraan gaggeessuudhaan seektaraalee walitti dadacha'anis bifuma saniin ijaaruudhaan hooggansa calalliin gaggeeffame ramaddiin gaggeeffame hooggansi achirraa hafe immoo gara gandaatitti gadi bu'ee uummata isaa akka inni tajaajiluu danda'u taasifamee jira. Kana ta'ee guyyaa kaleessaa ramaddiin gandoota baadiyyaatti fi gandoota magaalaa aanaan hundi qabu keessatti gaggeeffamee jira jechuudha. Kanaaf ganda baadiyyaa 293 ganda magaalaa magaalli amma bifa haaraan ijaarumsa amma taasifame kanaan walitti dacha'ee dur 59 ture amma 56 irratti waliigala ganda 349 irratti ramaddiin hooggansaa taasifamee jira jechuudha. Ramaddii kanaaf humni namaa 2387 hin barbaachisa jedhameeti karooraan qabamee ture. Humni namaa hanga yoonaatitti hooggansa sadarkaa aanaa tajaajila kennaa ture keessaa
hooggansa miseensa paartii ta'aniitiin hooggansa eenyan adda duree ta'anii tajaajila uummataaf kennaa turan keessaa civil servant ciccimaa uummata kanaaf tajaajila kennuudhaaf fedhii qaban keessaa filatamee waligala namni akka waligalaatitti namni 295 yookiin humna namaa barbaachisu keessaa %87 ramadiin gaggeeffamee jira jechuudha. Hundaa ol immoo ijoolleen kun qulqullina qofaan akka hojjetan loogiidhaan akka isaan hin hojjenne uummannis waan ofii isaatii yeroo tokko tokko dogoggoru keessaa bahee tajaajilli inni argachuu danda'u bilisa ta'uu isaa beekutu irra jiraata. Manni gurmaa'insa isaatiin nageenya eeguutu irra jiraata. Achana sirnaatiin gurmaa'ee jira. Nageenya gurmaa'insa isaa saniin gadi bahee nageenya ofii isaa eeggachuutu irra jira. Kallattiiwwan gadi bu'an hojiitti hiikuudhaaf uummannis